Har'a waan gabaabduu faayidaalee cuunfaa loomii ganama garaa duwwaatti dhuguu kan jedhu isinitti hima. Faayidaaleen loomii akkuma jirtu ta'ee ganama garaa duwwaatti cuunfaa loomii dhuguun dabalataan faayidaalee fayyaa hedduu qaba. Isaan keessaas kanneen gurguddoo ta'an kanneen armaan gadiidha. Inni jalqabaan siitireetii kan jedhamu gosta shaboo kan asiidii loomiin qabu siitiriik asiid jedhamu keessatti argamu. Kaalsheemii ujummoo fincaanii keessa jiru kan fincaan keessa jiru ofitti qabachuudhaan uumamuu cirracha kalee ittisa. Akka nuti cirracha kalee hin godhanne ittisa jechuudha. Akkasumas wantoota ittisoo qaamaa cimsan kanneen akka vaayitaamin C waan qabuuf yookaan hedduminaan waan badhaadheef dhibeewwan daddarboo kanneen akka utaalloo, toonsilii fi kan kana fakkaatan ittisuuf ni gargaara. Kana malees vaayitaamin C waan qabuuf akka kollaajiniin gogaa keessa jiru sirriitti oomishamu gargaara. Kollaajiniin gogaa keessa jiru immoo sirriitti oomishamnaan miidhaginaa fi fayyaa gogaa keenyaaf ni fayyada. Akkasumas bishaan loomii sirna bullaa'insa nyaataa, sirna bullaa'insa soorataa waan si'eessuuf gogni sagaraa fi dhibee kintaarootii fa'aa nurraa ittisuuf ni gargaara. Kana malees dhukkubbii ilkaanii fi dhiiguu erga ilkaanii ittisuuf ni fayyada. Dabalataanis gosa faayibarii pektiin jedhamu kan beela hir'isu waan qabuuf ulfaatina qaamaa garmalee guddaa ta'ee fi borca hir'isuuf akkasumas rakkoolee sababa ulfaatina qaamaa garmalee guddaa ta'een dhufan ittisuuf ni gargaara. Dabalataanis haadholee ulfaaf yookaan dubartoota ulfaa yeroo ulfaa olguurraa faqqee qabaniif olguurraa faqqee yeroo ulfaa hir'isuufis ni gargaara. Egaa faayidaaleen kanneen kun kan argaman guyyaa guyyaadhaan irra deddeebinee yoo goonedha. Guyyaa tokko qofa ganama kaanee dhugnee faayidaalee kana arganna. Irra deddeebinee ganama kana raawwachuu qabna. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu loomiin asiidawaa waan ta'eef akka ilkaan hin miine bishaanitti maknee dhuguu qabna. Akkasumas erga dhugnee booda afaan keenya lulluuqqannee tufuun barbaachisaadha. Kana malees akka bishaan loomii qabu kana dhugneen ilkaan rigachuu hin qabnu. Yoo xiqqaate daqiiqaa 30 eegnee sana booda ilkaan rigachuu dandeenya. Galatooma turtii gaarii.